Namni osoo nyaateen dhugiin guyyoota meeqaaf turuu danda'a laata? Lammiin Itoophiyaa tokko waggoota 16 nyaataaf dhugaatii osoo afaaniin hin qabiin turuudha. Gabaasni Ooditii Seentiraal tibba kana baase akka agarsiisutti. Zinaabuu Daamxee dhimma kanarratti waan qindeesse qaba akka taanutti isinii dhiyeessina. Namni nyaachuuf jiraatamoo jiraachuuf nyaata yookiin ammoo nyaachuun dirqama uumaati laata? Yaadonni falmisiisoon akkasii bara warraaqsa industirii Awurooppaa fi falaasamni sooshaalizimii dho'anii turanittis namni nyaachuuf hojjetamoo hojjetee nyaataan yaada falmii ture. Cuunfaan yaada kana nyaanni jireenya dhala namaaf hagam murteessaa akka ta'e akeeka. Dhalli namaa hin nyaanne taanaan hagabuun guyyaa dheeraa turuun hin yaadamu. Asuma Itoophiyaatti garuu taateen addaa dubartiin waggaa 16 otoo hin nyaatiin turuutu dhaga'ame. Taateen addaa kun yaadota nyaachuuf hojjennamoo hojjenneet nyaanna jedhuun qofa otoo hin taane yaadrimee saayinsiitiin alasi. Akka qorannoon agarsiisutti namni tokko midhaanii fi bishaan utuu hin fayyadamin guyyoota 8 hanga 21 qofa jiraachuu danda'a jedhama. Asitti garuu waan kanarraa daran adda ta'e kanaan dubartiin Itoophiyaa maqaan ishee Radeet Mulworqee jedhamtu tokko utuu nyaataa fi dhugaatii arrabaan hin qabin ganna 16tu darbe. Dubartiin kun yeroo ammaa umriin ishee 26 yoo ta'u fedhiin nyaataa fi dhugaatii ishee wayitaa ishee waggaa 10 geessu dhaabbachuu dubbatte. Yeroo ammaa kanas fayyummaa ishees ta'e haalli itti jirtu naga qabeessa. Nyaataas namoota biroof qopheessuunis ta'e hojiilee biroo burraaqxee hojjetaa jirti jedha gabaasni Ooditii Seentiraal. Dubartiin kun namoota kaaniif nyaata qopheessitee nyaachifti. Ofiif garuu argaa ijaatiif malee hin soorattu. Dhimma fedhii nyaataa ishee jalaa bade qulqulleessuuf carraaqqiin isheen dhaabbilee fayyaa adda addaa deemuun goote sababa nyaachuu dhorkee fi nyaachuu fi dhabuu ishee hedduun isaanii mirkaneessuu akka hin dandeenyetu himame. Haa ta'u malee Dooktorri fayyaa hospitaala Finfinnee tokko garaacha ishee keessa nyaanni tokkollee akka hin jirre yeroo ishee qoratetti mirkaneessuun gabaafameera. Akka dubartiin waggaa 26 kun jettutti guyyaa si'adhumaaf nyaata dhandhamte biddeena ittoo misiraatiin ta'uu yaadatti. Sana booda garuu fedhiin nyaataaf qabu narraa godaanee jechuun himti. Tibban dura nyaata dhiisus gaafa maatiin koo koottu nyaadhu jechuun na gaafatan nyaadha jedheen sobaa ture jetti. Olee bulee garuu dhugaa isaan itti hime jechuun waan ture dubbatti. Maatii faana waanan jiraadhuuf gaaffiin kun dafee narraan dhaabbanne keessattuu yeroon mana barumsaa deemu nyaanni naaf qophaa'us ani dheebuun bishaanillee waan nan qabneef afaaniin hin tuquu jetti. Egaa amma erga bifa kanaan nyaata malee turte waggoonni lakkaa'aman 16 ta'eera. Mana fincaanillee dhaqxee akkam beekne himte Radeet. Dhimma kanaaf kanaan wal qabate qorannoof gara Dubaay deemtee rakkoo ishee qoratamullee wanti sababa jedhamee doktorootaan ifa ta'ellee hin jiru jedhame. Kan dhugaa ta'uu mirkaneeffachuu fedhuuf dhimmi koo ifa wanti qorannoon mirkaneessuu dadhabe kun hojima waaqaatii jechuun yaada ishee goolabdi Radeet.